Ashama harka fuunee akkam jirtu nageenyeef araarri waaqayyo lafuma jirtanitti siniif haa baay'atu nagaadha. Nagaa keenya baay'isee yoo nan nuga immoo maqaan isaa hololaa jedhu seenaa gabaabduu tokko sinitti himaa. Seenaa baay'ee jechuun viidiyoo amma kanatti taanee ilaaltanirraa hubannoo godhattu jedheetoo sinitti himaa. Maay'a seetanii umurii waggaa 11-12 akka sogaan jiru dubartiin tokko na gargaartee na barsiisaa jirti turte hadaanech naan jette hon jedheen waan anan isii kadhadhu tokko sitti muu jette isheen jedheen amma gara gooftaa deemteetti biyya lafaa kanarra hin jirtu gara abbaa ishii deemteetti nama guutuu isaa siifaa kennu abbaa manaa qaama guutuu siifaa laatu naan jette. Ani beeku kan ijoollummaati amma garuu sammuu koo keessa gaafa deddeebi'u maaf akkas naan jette jedhaa ture. Achi maaf jette reetiyyee koo jedhe gaafa akkas jedhuun waaqayyoon cimsii kadhadhu. Yoo waaqayyoon cimsitee kadhachuu baattee dhiiruma jedhamu biyya lafaarraa jibbitaa. Waaqayyoon qabeenyaan qabu hin jedhini qaama guutuu hin qabu naaf kenni jedhiitoo kadhadhuu naan jette. Maalichuudha qaamirruun hin jiraayin jedheen yaa ijoollummaadha ka gaafi ijoollummaa baay'ee gaafatu mitiire gaafa akkas jedhuun hin jiraa an qaama lama qabu jira anuma ciraa moorra hin jiraannes ni jiraa kanaaf waaqayyoon cimsii kadhadhu qormaata akkasitti akkas hin gashine naan jette ani keessa dubartittiin amma waan dhaabadhe ilaalu keessaa dabarsuu dhiistuusaa waan an beeku hin qabu. Garuu kana na gorsite dubartiin suni ishii jedheen ani bira darbee taa'ee ofuma kooti immoo infuutuu eegan haadha eebbuudhaaf jechuudha amma viidiyoo kanatti taanee dhaggeeffattanii adaraa keessan sirriitti dhaggeeffadhaa ishis irraa barattu shamarran hundumtiyyuu dhiirotiinis irraa barattu jechuudha. Barri keenya bara baddeedha bara baddu dhiirri gara shamarraniitti of jijjiiru shamarran gara dhiiratti of jijjiiru. Waan akkasii kanatu uumamaa jira waaqayyo isa jalaan nu haa oolchu ijoollee keenya haa oolchu warra ijoollee keenya qabu akkasumas immoo balaa kana jalaan nuunis nu haa guugu jechuudha. Coon kanatti taantee jirtu gaafan viidiyoo ishii dhaggeeffadhu seenaa isa waggaa 11 irra ta'ee na gorsan sana yaadadhee jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha kadhachuun baay'ee barbaachisaadha gaa'ela keessatti hin fuutuu hin jedhaan. Karaa eebbuudhaaf yuutuubii afaan Amaariffaa irratti nama irriba ishee dhabee nama maallaqa isheetti dhabee namnoonni mabeet kaasaa biratti ugaananii maankoo facaasu waa'ee eebbuutiif argitaniitu ta'ee isheedha birrii 10,000 kennitee ergitee akka eebbuun sirriitti daawwattoota hedduu godhattu akka sabiskiraaybii ishee 15,000 goote. Mucaa kanadha jechuudha. Mucaa viidiyoo kanaan viidiyoo kanaan booda ilaaltanii jechuudha. Baay'ee nuuf hin qabsoofti baay'ee jechuudha. Akkasumallee lamlam wayinii tambiittis anuma dhaggaa arguu dandeessanidha. Uffata uraagee ani uffadhu sana yeroo baay'ee uffata uraagee nan uffadha. Mucaan gosa uffatti miti guutuusaa akka isheen nu hodhisiiftee nuu fiddee yuutuubichi sirriitti guddatu jettee baay'ee dhamaa turte jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii yeroo 10,000 Basti goote jechuudha eebbarratti. Isuma dhugaa koosiniin jira baay'ee eebbadhaaf nama yaadduudhaaf nama cimtuudha. Afaan Amaariffaatiin yuutuubii hojjetti. Maqaan ishee dhugaa sobaan jiraate. Dhugaa sobaan jiraate yoggaa jennu dhugaa sobaan jiraate jechuun asin amma jechuudha maqaacha yeroo hunda nan gaafadha. Maqaa dhugaa sobaan jiraate jechuun dhugaadha garuu wanti sun garuu soba keessa dhokateera. Odoo natti miti yeroo baay'ee dhukkubsannee biyya arabaa waggaa jirru jette. Haadha keenya bilbillee haati keenya gaafa nu gaafattu nagaa keenya jennaa itti dhukkubsannee jirraa itti beelofnee waggaa jirru quufnee jirra jenneet jiraanna waan ta'eef jettee Bawushat jedhamti yuutuubii ishiinis maqaan ishii Saaraadha wayin immoo Tsiggee jedhamti maqaa hedduu qabdi mucaa fataa jettee jiraattudha. Maatii ishiitiif immoo akkasitti waggaa laaltu durii jedhamu tokko namatti fakkaatti garuu nama maatii ishiitiif aarsaa godhee jiraatudha jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu barbaade gara viidiyichaatti asin dabarsaa viidiyicha sirriitti dhaggeeffadhaa sirriitti hubadhaatii
yaada kennaafi yeroo hunda fuudhin jedhaan dhaabattee haftee itti barin jedhaan akkanuma naan hin jedhinaa namni tokko kana nan gaafatinaa jettee seenaa ajaa'ibsiisaa viidiyoodhaan hojjettee naaf ergitee garuma viidiyoochi dabarraa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan tura. Irsan fuutu yeroo nu beeknu oggaa kudha tokko oggaa kudha lama oggaa kudha shan ta'ee hejjettee haftuudhaaf mucayyoon maayidhaaf hin fuutu hin heerumtu wanta narra ga'e hin beektan isin hin beektan isin ittiin himaa lammata akkam fuudhii heerumi jettanii gaafii nan gaafanneef jechuudha. In heerumu maayidhaaf jedhan na gaafadha ushettanii dhuftanii jaajii na godhina maayidhaaf in heerumne maayidhaaf appetite heerumuun kee cufame jettanii oo seeraan dhuftanii na gaafattan deebii isiniif hin kenna maayidhaaf jechuudha gaariidha. Oggaa torba fuuldura oggaa torba jechuudha. Gwaaddanyaa qabee boyfriend akka jedhamu kanaatti qabeetoo wal bilbilaa naasofnaa wanta hundaan goona jechuudha. Yeroo tokko namoo hoteeli gurguddaa keessatti fuudhee na gaabbaza. Yeroo tokko dheena na gaabbaza yeroo tokko irbaata na gaabbaza jechuudha. Amma sheemii na qabee mucaan kun laayifii kiyya inta'a. Respecti durba respecti ingoda jedhe tanan wasane jechuudha heerumuudha itti heerumuudha jechuudha. Achiin booddee malee yeroo tokko bakka na dabbare yeroo hunda na gaabbaza giiftiidha giiftii naafida bakka sheemin na qabee yeroo tokko wal taqaxaxarne irbaata nyaanne maayidhaaf wajjiniin bulla wajjiniin haa bullu jennee deemne. Addisi miti akkuma nama godhuun irbaata fuunee hoteela qabannee seenna jechuudha. Wasanee aduusan mucaan kun laayifii kiyya inta'a wal tagbaabbana respecti wal goone jedhee okay jennee waliin deemne wanuma addisi miti ka namni kan godhu gochuudha jennaan mucaan yoo laalu dubartii ta'ee dhiira ta'uudha xiratarra kan godhu jechuudha. Dhiira ta'uudha wanta hundaa asrakka wanta hunda godhatee akka dubartii wanta tokko bichaa tafe illaalee narrifadhe maayinni kun gudiin kun jechuudha. Fixeera qarshiis qaba ani hormoonni kiyya akka hormoonni kiyya rabbata akkanatti naumi malee hormoonni kiyya wanti hundaa dhiira dubartii kan ta'e jechuudha. Areeda namna qaba garuu dubartiirraa dhiira ta'uurra kan jiru. Achiin booda na cufee ineerumu jedhee aduusan watsanee mucaa dhiisee mucayyoodha mucaadha dhiisee irraa deemee jechuudha. Achiin booddee laayifii kiyya kophaa kiyyatanii ta'a malee ineerumu jedhee wusaanee aduusan watsanee hafee jechuudha. Kana rakkoon kiyya zamana kana ko dhiiraaf dubartii seeraan beekuu dadhabneerra. Kana rakkoon kii kanarra ga'e jechuudha. Amma yeroon haasaa simpilii godhee isinittiin simpilii miti. Yeroo san wanti garaa kiyya keessatti natti dhagahame ana kan beeku isinii miti. Rifadhee qanii sadii rafne. Achiin booddee akkamittan ana heerumaa diggaamina heerumaa boyfriend qabadhee dheetoo lubbuu kamiin nama amane jechuudha. Lubbuu kamiin isin naafarada kana rakkoon kiyya lammata. Okay, lammata heerumi in heerumtu ejjettee hafte ejjettee rafte naan hin jedhina. Bakka ejjedheena hinafa taa'enis hinafa. Ineerum dan ineerumu kana rakkoo kiiraan rakkoo kiyya understand hoonaa gootanii gaafii kana akkana jettanii to lammaffaa gaafii kana akkana
argitaniito namni tokko jechuudha gaafii kana koomentii irrattis akka naan kennine wanta tokko kan kun nagaan